qabsoon ammaan booda hadhaadha. Maaltu hadhaa isa taasisa? Yeroo nuu kennamte yeroo gabaabduudha. Tokko lammaffaa ummata cal jedhee ciisee nu laalu miti. Waan barbaanne akka barbaannetti tonu yoo jennu ciisee nu laalu miti. Nu dhaggeeffatu miti ummanni kun. Ummata barcumni nu irra teenyu barcuma akkasumatti nu baatee irra teenye oollee bullatoon ta'in barcuma abidda of jalaa qabdu barcuma nama gubuudha. Barcuma nama gubu kanarra yoo hojjenne irra oollee buluu dandeenya. Yoo kana ta'uu baate dhaabiitti nu gubu. Homaa carraa wayiituu hin qabu. Carraa wayiituu. Waan kana ta'eef qabsoon keenya amma booda qabsoo hammaataaf hadhaa. Sanaaf immoo of laachuun barbaachisaadha. Toora keessa akkasitti dhaabbannee toora keessa gallee tooruma sana keessatti cal jennee deemuudhaan waan nu baasuu danda'u natti hin fakkaatu. Hadhaadha waan ta'eef. Kan biraa wanti ilaalamuu qabu, wanti hubatamuu qabu biyya kana sirna federaalizimii kana keessatti sirna federaalizimii kana kan uume keessaa tokko gahee guddaa qaba. Sirna federaalizimii kana mitiiti takka takka gahee nuyi qabnu dagannee irraanfannee hojii hojjennes haalli itti nuyi itti dhiisnutu jira. Biyya kana mataasaa biyyi kun biyyi Itoophiyaa jedhamtu kun akka isheen uumamtu gochuu keessatti sabni kun uummanni kun gahee qaba. Gahee qaba. Sirna federaalizimii kana uumuu keessattis gahee qaba. Federeeshinii kana keessattis waan nu malu waan nu ta'u argachuudhaaf qabsaa'uu yommuu jennu tokko kana sirna uumuu duwwaatu hin ta'in sirni nu uumne sun uummata keenyaaf sirna mijaa'u sirna fayyadu taasisuu qabnaadha. Yoo kana jennu sirna federaalizimii kana keessatti rakkoo wahiitu nu mudachuu hin danda'u nu qunnamuu hin danda'u. Waa hundiyyuu mana keenya keessa teenyee manatti nu dhufuu danda'a jennee yaadna taanaan dogongora. Conflict of interest hin jira. Neechariidhuma sirna akkasiiti federeeshinii keessatti. Faayidaa keenyaaf falmannee faayidaa keenyaaf qabsoofnee faayidaa keenya yommuu jennu faayidaa uummata kanaa eegsisuun kabachiisuun barbaachisaadha. Kana jechuun waa biraa ta'uu jechuu miti. Tokko tokko kan dogoggoraa jiru. Inumaa bar gadi buunee irraanfataa daga ta'aa dhufnee hammamitti akka deemne beektu. Waa'ee Oromoof Oromummaa kaasuun akka yakkaatti ilaalamuu jalqabee jira bara. Akka waan badaa tokkotti akka waan bineensaatti akka ati waan biraa taatee ilaalamuu jalqabee jira. No. Kanaan miti kan nuti qabsoofnu. Yeroo kamiyyuu waltajjii kamirrattiyyuu ifa baanee dubbachuun barbaachisaadha. Nurra jiraata. Nu yoo nuun dubbanne eenyu dubbata? Nuyi bakka bu'aa uummata kanaati erga jenne uummata kanaaf eenyu yoo nu hin dubbanne kan dubbachuu danda'u. Kana qabsaa'uun maaliif takka takka waanuma badaan taanetu waan badoome nutti fakkaate gara laafettiin obboleessaaf ulfooftee akkuma jedhan waan akkas ta'uudhaaf deemaa jirru fakkaata. No, we don't have to be shy. Mirga ummata kanaaf dhaabbanne hin qabsoofne erga jennee qabsaa'uu danda'uu qabna. Qabsaa'uu danda'utu nurra jira. Deddeebisnees walitti dubbannee jirra. Maa inni qabsaa'uun kun jireenya ummata kanaa haa jijjiiru. Waa biraa miti. Waa biraa miti. Rakkoo bulchiinsa gaarii, rakkoo maalii nu jennu kun abbootii qabeenyaa keenya dagannee jirra. Yoom nutti dhufanii beeku, yoom nuti ofitti waamnee beekna, yoom ijaarree beekna. Hojii dinagdee, hojii misoomaa naannoo keenya keessatti ofis fayyadanii biyyas akka fayyadan akka jijjiiran yoom taasisnee beekna. Karoora akkasiitu qabna. Baay'ee garuu naasofna. Yoo waan akkasii qabaanne irratti hojjenne qabatamatti lafarra eessa jira. Kanaaf abbootiin qabeenyaa keenyas dhimma faayidaa dhuunfaa isaanii qofa otoo hin ta'in ofis fayyannee biyyas fayyaduu qabna. Amantaa jedhuun ammaan booda hojii misoomaa keenya keessatti hirmaachisnee hojjechuu qabna. Yoo sana ta'e dinagdeen kan jijjiiramu. Hayyoota keenya beekumsa waa hundaa
warra fixannee biyya hoogganaa jirru miti nu. Beekumsaan deeggaramuu qabna, gargaaramuu qabna, utubamuu qabna, yaada haaraadhaan, qorannaa haaraadhaan. Maaliif daayinaamizimii jijjiiramaa deemu keessatti nu of jijjiiruu kan dadhabaa jirru? Sanaan dafnee madaqnee haala jijjiiramaa deemaa jiru sana keessatti hubannee hojjechuu maaliif kan nuti dadhabaa jiru? Kanaan waan hin utubamneef beektonni hayyoonni keenya beekumsa qaban idea makers nu deeggaruu nu gargaaruutu irra jiraata. Nuuf jedhanii otoo hin ta'in dirqama lammummaa qabu waan ta'eef. Sanaaf immoo nuyi open balballi keenya banaa ta'uu danda'utu irra jiraata. Sanaaf waltajjiin isaanitti affeerree isaan waliin gahee isaaniitti taphachuu danda'an, itti nu deeggaruu danda'an, gumaacha isaaniitti ba'uu danda'an uumuu fi danda'uun nurra jiraata. Haa ta'uti garuu isaanis gama taa'anii nu komachuu qofa otoo hin ta'in gama taa'anii hanquu keenya lakkaa'anii nu balaaleffachuu duwwaa otoo hin ta'in anis maalan hojjedhee jedhanii of gaafatanii nu deeggaruun nu gargaaruun irra jiraata. Yoo kana hojjenne yoo akkasitti wal utubnee wal gargaarree waliin hojjenne hin jijjiirre. Wanti hin jijjiiramne immoo hin jiru. Nuyyuu dhaaba jedhamnee gurmuu qabsaa'otaa kan jedhamne bar jijjiiramaaf waa biraa miti. Qabsaa'uun kan nu barbaachise jijjiiramaaf for change jijjiiramaaf waa biraa miti. Yoo hojjenne hin jijjiirre yoo teenye hin banne biyya balleessine. Ammas rakkoon uummanni keenya qabu rakkoo bal'aadha. Rakkoo bal'aadha. Dhugaadha jijjiiramni nuyi finne jira. Rakkoo bal'aa hiyyummaa bal'aatu jira uummata keenya keessa. Wanti nu qaanessu ammallee baay'eetu jira. Garuu immoo waan hojjetu gaaf tokko jijjiirama naa fidu jedhee abdiidhaan kan nu eeggatu. Abdiidhaan. Kanaaf dhaabbannee haa hojjennu. Akkuma kaleessa waadaa walii galle waadaa walii galuun sagal walii kalaqachuun mataa isaatiin gahaa miti. Hojjennee argamuudhaan hojjennee jijjiirama qabatamaa finnee argamu. Yoo kana taane uummanni keenya nu kabajuu miti mataatti nu baata. Agarree jirra seenaa keenya keessatti waan xinnaa hojjennee mee waggaa 27 duuba deebi'aa yaadadhaa. Waggoota 3, 4, 5 keessatti waan gaarii yommuu hojjennu uummanni keenya hammam akka inni mataatti nu baate hin beekna. Agarree irra kanas waan dhamdhamne hin beekne miti. Yoo immoo karaarraa kaahannu muguu jalqabnu immoo hammam akka inni nu adabus agarree jirra. Kanaa ol wanti barnootaaf muuxannoo nu ta'uu danda'u hin jiru. Waan ta'eef an qulqullummaadhaan warri hawwii jireenya ofii jijjiiruu qabnu kana keessatti hirmaannee jireenyi keenya jijjiirama karaa qaxxaamuraatiin jennee yaannu yoo jiraan ammaan boodaan iddoon kun iddoo akkasitti filatamu miti jedhee tayyaada. Iddoo akkasitti filatamu miti. Haalichi kanaaf mijaa'aa miti waan ta'eef. Kanaafuu an ayyaana kana yommuu kabaju guyyaa har'aa rakkoo uummata keenyaa yaadachaa, rakkoo kaleessa keessa turre dukkana kaleessa keessa turre yaadachaa, hanqina keenya yaadachaa, ammaan booda jiruuf jireenya saba kanaa uummata kana akkamitti jijjiiruu qabna. Tokkoon keenya maalan hojjedha jennee ija kanaan yoo ilaalle dhugumaan ayyaanni keenya ayyaana gaarii fi waggaa har'aa immoo Waaqayyos nu gargaaree hojii milqii qabu hojii gaarii hojjennee kanaa olitti akkasitti galma keessatti walitti qabamnee mataa gadi qabannee kan kabajnu otoo hin ta'in bakkeetti baanee sirbinee kan kabajnu ta'a uummata keenya waliin. Waan ta'eef ani akkasitti haa hojjennu. Yoo hojjenne immoo jijjiirama finnees arginee jirra waan ta'eef kana hojjechuudhaan guyyaa kana ija kanaa yaadannee hundi keenyayyuu uummanni keenyas abbootiin qabeenyaa keenyas hayyoonni keenyas jaarsoliin keenyas abbootiin amantaas haa ta'u abbootiin gadaa waliin taane wal gargaarree jiruuf jireenya uummata keenyaa naannoo keenyaa haa jijjiirruun jedhe fayyaa ta'a.
Amin.